أكلمني في اليوم تنا كربي في التعاون هم دنيتو ربي تون دمي ولي في وري في تاني اللي جفتنا كسم وري مو عد بين سكين اللي في ده هيدو تري قالوا وانت ربي نجي إمالي وانت اللي من ما جي هنتو سنجتشو سنغالي منا هيدو قالتهم وري توتان وري جالتشو توتان وري قافنا من معرض توريس قافا واحد تون عنجتشو توريس مكاكي يبليس توريس مولين توتان هندي كيسانو فاميلين بلاتا كيسافو هيدو قالتهم سنجتشو برباد أكانت مقدسة سي ملك nah guys ibsa kinti arke ibsani kalau terbetul amana gari kawa betam tu sono Ishi next enggak ya udah garis sani post bodi ga gingrana job sisista mana kisa fige ini dohan mana kisa Kade aja Aisyah. Bakal itu kayak gitu. Insyaallah. Kahim ya. Mati. Kalau mau naik sini za. Yo ya berang bisa kau yo. Ishi kasih. Yang kami menisahkan ini soal misteri itu. Mana gaftan? Saya sudah katanya sudah ikhlas. Nah, ini gaftan ini orang tu gaftan cuma bandar kau. Saya juga nggak pernah ngomong ada. Mana? Anti. Lagi, aku jani, makin si gawapati si jamal jatan. Ilmu nama ana bertanya ala awal saat ini. Ya, mau pergi sah? By the way, arati itu deh, tiba-tiba ini kagak. Kalau ani, aku kus. Ani by the way dia ni kita nak kini. Normal ini betul. Ya. Alhamdulillah sama sekali. Asal boleh kita cerita. Kalau bagian itu tisu. Aku juga bergerak di lantai. Ay, dia berapa ni jadi ni bukan. Wanta insan ini wanta nama insan ibsi sini betul. واو ماي جاد ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في وردفتوتا وبسنيتو جرجرتو بجتراتني بكم جرتني تنجيني رامن ربي سنبرا حاجراتو نسنجرا كبجمتوتا في وردفتوتا هي ما شاء الله تبارك الرحمن إبصافي ماكشان أكنت تفاتح أجراني ولبرتاني جرى لساني ولي في إبصا جراني dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka na gammachiise hedduu takka itti gammadee wal bira dhufuu isaaniitiif maaliif namni wal jaalate lama wal argachuun hedduu takka gammachuu guddaadha. maashaallah tabaaraka rahmaani rabbiin waliin umurii isaan haa dheeressu. wallahi ka seenaa ajaa'ibaati rifaatu sarra kagay odoo isin dhattee ispoortitti simachuu feetu tasa manatti itti dhufee akkuma dhageettan kana girgiraan cabsee jettee viidicha ganaa gannuu lakkisuu dandatti fakkaate agamma garuu nagarra YouTube isaan irratti ni hordofa. Akkasii obboleewwan tiyya qaalee maashaallah tabaaraka rahmaani hunduma hundaayyuu danda'anii jecha namaallee gocha namaallee jira kana adda fageessuu fi waa hedduu dalagamaa ture. Sobaa dhugaa miti hin jaalatu biraankiidha namoonni jedhanis namoonni hedduutu jira.
nu hunduu eegaa turre jechuudha. Akkuma asirratti agartan miidiyaa irratti taphataa turanii hedduu takka qoosaa turanii jechuun ka duuban isaan qabsumatti jiranii jechuudha. Uummanni immoo asii kun biraankiidha, kun dhugaadha, kun fuudhu namni bakka ani jira miti homa itti fakkaate yaaduma mataa ofii dubbataa jechuudha. Garuu immoo dhugaan isiniin jira mucattiin tun mucattii hedduu takka jabduudha, hedduu takka jechuudha. Dhugaan isiniin jira hedduu takka nama jechaa fi gocha namaatirraa dantaa takka hin qabne waa hedduu jedhamaanii ture, waa hedduu godhamaa ture, waa hedduu godhanii bakka waan abdii ilma namaa kutachiisuu fi waa hedduu waan miira keessa nama seensisee waa hedduu nama dubbachiisu waa hedduu godhaa turanii jechuudha. Garuu maashaallah tabaaraka rahmaani nama umuriin xiqqoodhaati yaadnisii nama guddaa caalaa jechuudha. Yaada ajaa'ibaa kana qabdi, sammuu ajaa'ibaa kana qabdi jechuudha. Waa hundaayyuu waan qaaqanii fi waan dalaganii fi waa hundaayyuu osoo malsii takka hin deebisinii obsaa fi cimina ofiitiin kunoo har'a wal biratti kacha jedhaniiti itti mul'isiisanii maashaallah tabaaraka rahmaani namni yeroo wal jaalate jidduu isaanii rabbii fi isaan qofatu beekaa jechuudha. Namni immoo waa hedduu haasaa wanni tokko haasa'uudhaa fi jalqaba isaatii miti xumura isaa laaluun dirqamaa jechuudha. Maaliif jarri kun asirratti tapha jammaran malee keessa isaaniitii fi duuba isaanii wanni jiru nu hunduu isaanii rabbi malee nu hundi kennaa quba hin qabnu hin beeknu jechuudha. Amma nama yoo ibsaan maahii fuudhe kiristaana ta'a ani kiristaana ta'a jedhetu jira. Dhugaan isiniin jira waa dubbachuun duratti waa hubachuun baay'ee takka barbaachisaadha jechuun isaanii gaafa walitti dhufanii gaafii jaalalaa waliif dhiyeessanii murtee isaaniitiin malee murtee uummata miidiyaatii miti jechuudha. Innaa boriiwwan tiyya qaalee maashaallah tabaaraka rahmaani dhugaan dubbachuudhaa fi hedduu takka na gammachiise hedduu takka gammadeefisi. Warroonni akkuma isaanii alaalateettanii qilleensarraa wal jaalattanii walawaa jirtanii rabbii yeroo gabaabaa keessatti walitti isin fidu. Isaanis nama umurii bareedduu fi umurii dheertuu fi jiruu bareedduu irra jiraatu rabbi isaan haa taasisu. Jaalala isaanii jaalala fi taphaatu rabbi isaan haa taasisu. Dhugaan isiniin jedha namni wal jaalate tokko yoo akkanatti walitti dhufee jaalala isaa wal biratti akkanatti ija keessa wallaalaa jaalala holii ibsaa wal bira ta'an hedduu takka namatti tola. Maashaallah dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka gammadee fi hedduu takka jechuudha. Hedduu takka gammadee fi akka namatti rabbiin holiin isaan haa tursiisu. Warroonni immoo waa hedduu jedhanii turtanis waa hedduu godhaa turanis inshallah ammaan tana kun akka namatti akkuma nu ilaalaa jiru kanatti ilaalaa jiranii rabbii wajjin isaan haa tursiisu. Dhugaan isiniin jira baay'ee takka natti tole baay'ee takka gammadee fi nu hundi keenyaanis gara hiyyaan jechuudha. Wanni kun akkamii namoota hedduudha namoonni biraankii hojjetanii kun agartanii miidiyaa kanarratti waa hedduu argaa jirra waan ta'eef akkasuma seenee eegaa turre garuu immoo maashaallah qanii inni nikaa hidhatus waa dhiqqoo as baatanii ka'anii dhugaanii guyyaa sanii guyyaa hisseene garuu isaan mistirumaan qabanii akkas dalagan. Ani gama kootiin waan ibsishaan gara biraa deemisee malee nikaa isaanii natti fakkaanne ture. Gaafa YouTube sanarratti gad lakkisan argee maashaallah tabaaraka rahmaani waa hundaafuu rabbi waliin isinaa tursiisu horaa bulaa waliin harrii filadhaadha. Maashaallah akka namatti umurii waliin dheeradhaa jennaani. Inshallah hunduma keenya rabbi yaadamu wala nuuf haguutu. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'aadhaan jajjabeessan isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya aga viidiyoo biraatiin waliin